kabajamtoota daawwattoota keenyaa har'a qophii keenya giiftii shoo keessatti keessummaa addaa qabannee isiniif dhiyaanneerra. Keessummaan addaa keenyarraa shamarree qaxalee hojii isheetti milkooftuu taatee irraa barattu jennee yaadnu nama tokko qabannee isinii dhiyaanneerra. Gamanumaan gara qophii keenyaatti dabarraa hanga xumuraatti nu waliin tura. Egaa mana barumsaa keessatti argamneerra baga nagaan nu eddee jenna. Baga nagaan dhuftanis ni immoo. Tolee hawwii egaa irraa waa'ee moodelingii irratti haala jiruuf jireenyaa keessa dabartee keessatti siyaasa obsiisuuf asitti argamnee jirra. Mee jalqaba irratti namni hundi moodelii ta'uu hin danda'a jetta dhaadhannoo kee maaf ta'e mee dubbii keenya kanaan waliin haa eegallu. Namni hunduu moodelii ta'uu danda'a kan jedhamuu fi moodelingii gosa 33tu jira. Moodelingii kana hunda keessatti namoota boca qaama garaagaraa qaban hundayyuu ni hirmaachisa. Dhaadannoo kan inni ta'eef immoo namoonni akkaataa isaan itti yaadanii baay'een isaanii shamarran qofaatu moodela ta'uu danda'a. Kaan ammoo shamarran taate illee dheertuu, qalloo, bareedduu akkas wantoota akkasiitu yaada namootaa keessa dhufa. Dhiirrillee ta'uu danda'a, namni furdaan ta'uu danda'a, gabaabaan ta'uu danda'a. Namni boca qaama garaagaraa qabuu fi umurii kan bira jiru iyyuu moodelingii baratee moodela ta'uu danda'a. Kuni saayinsii moodelingii jirudha jechuudha. Namoota baay'ee biraan geenye malee saayinsii moodelingiidha. Namni kamiyyuu moodelii ta'uu danda'a. Gosa qabaa jechuudha. Gosa ittiin ta'uu danda'u qabaa jechuudha. Namni gabaabaan tokko gaafa moodelii ta'u beediit moodelingii jedhama. Namni sun maal hojjechuu akka qaqqabullee sana faana keera yeroo baay'ee namoonni gaggabaabaanii footoo moodelii ta'u. Namoonni fufurdaan immoo akkasuma agarsiisa garaagaraa irratti illee hirmaachuu danda'u. Maaliif uffata gaafa agarsiisan namoota boca qaama garaagaraa qaban akkuma jiranii namoota boca qaama garaagaraa qabantu agarsiisuu qabaa jechuudha. Wanti sun beeksisa oomishaaleedha wanta ta'eef jechuudha. Kanaaf waan irratti taa'an qabaa jechuudha. Hundumti isaanii bakka mataa isaanii qabu. Kanaaf leenjii guutummaa namni moodelii ta'uu danda'a kan jedhamuudhaani namni kam yoo dhufe gosa ittiin barumsa laattaniif qabdu jechuudha. Egaa moodelii jechuun maal jechuudha? Industiriin moodelingii Oromoo maalirra gahee jira akka biyyaatti? Moodela jechuun fakkeenya jechuudha. Hiikkaansaa fuula duraanii moodela jechuun namoota namni irraa ilaalanii waa baratanii akkasumallee uffannaa garaagaraa gaafa beeksisan namoonni irraa ilaalanii kan fayyadaman. Walumaa galatti ibsisaayyuu fakkeenyummaa malaa jechuudha. Namoota dursanii kan waa godhanii agarsiisanii jechuudha. Industirii moodelingii Oromoo reefuudha. Akkuma Itoophiyaatti iyyuu moodelingiin baay'ee hin deemne akka biyyoota bakkeetti moodelingiin industirii baay'ee guddaadha. Industirii maallaqa gurguddaatti argatanii industirii kabaja qabu bakka qabudha. Itoophiyaa keessatti immoo amma tokko deemee jira garuu gaafa nu bira dhufu immoo akka saba keenyaatti immoo baay'eedhuma reefuudhuma erga manni barumsaa moodelingii kun afaan Oromootiin eegalee booddeedha namni moodelii kan jechuudha ga'utti ka'ellee ammallee baay'inaan namni maal akka ta'e illee namni hin beekne baay'inaan jira. Akkasumallee moodelingii beekanillee ilaalcha hin taanillee kan qabanii fi baay'eetu jira wanta ta'eef ganaadha reefu eegalamaa ganaa baay'eetu afaan jedha. Ganaa baay'eetu afaan ganaa hojjetamuu qaba moodelii irratti akka saba Oromootti xinnaata kuni jenna jechuudha. Ganaa hojii guddaadha. Namni hundumtuu irratti hirmaachuu qaba. Ilaalcha moodelingii qaban illee jijjiiranii industirii kanatti illee galanii ilaaluu qabu jedha. Tole egaa hawwiin moodelii akkamitti filattee akkamitti gara moodeliitti dhufte? Abjuun ijoollummaan kee maal ta'uu barbaadda turte? Abjuu ijoollummaa kooti miti dhugaa dubbachuuf. Ijoollummaa kootti wanti ta'uu barbaadu faarfattuun ta'uu barbaadan ture. Faarfattuu beekamtuun ta'uu barbaadan ture. Garuu akkaataan itti moodelingiitti galee asuma dhufee jechuudha. Kutaa 12 baradhee xumuree as dhufee digirii koo faarmaasii eegalee otoo barachaa jiru. Baay'ee nan qalladhaa dheertuudha kanarraan illee akkan baradhuu fi namoonni naasoo turan akkasumallee mucaan fira keenyaa tokko sindirtii akkan baradhu afaan barii afaan erga bartee booddee deemtee barattaa jettee natti haasofti turte.
Ani immoo durumaan illee sana dura koorsii gaggabaabaa muraasa fudhadheera. Koorsii gabaabaa waa fudhachuu nan jaalladhan ture. Deemeen barachuu eegalee gaafa eegale garuu moodeelingii barumsa isaa gaafa eegaltu baay'ee sitti tola keessaa bahuun illee sitti tolu baay'ee jechuun jireenya kee illee ni jijjiira. Gaafa achitti deemee barumsicha eegalu baay'ee natti tolee afaan Amaariffaan barannaa. Akkam baradhuuf kan akka kaasee bakka hojjaa qabda deemiitii baradhu dorgomii maal waan jedhanii fi deebiin baradhan jedhee gaafa wanta tokko baradhu immoo xiyyeeffannoo irratti nan godha wanta ta'eef wantoota kun akkamitti hojiitti galamuu danda'ama maal jedhee nan yaada waan ta'eef seeraan hin baradhee. Fedhii yeroo keessa dhufeedha jechuudha. Ijoollummaa keerraan kana hawwituun turre. Lachi takkaayyuu. Tole gaariidha namatti tola. Egaa hawwiin nama akkamiiti sadarkaan barumsa kee eessatti dhalatte namni sin beekne yoo jiraate akka irraa nuuf himi akkasi baraniidhaa fi hawwiin eenyudha sin jechuu danda'u sababii ta'eef. Maqaan koo Hawwii Habtaamuun jedhama. Kanan dhaladhee guddadhe godina Wallaggaadha. Magaalaa Gimbii aanaa Haaruuttidha. Sadarkaa barnootaa immoo barumsa koo digirii faarmaasii eegalee sababuma hojii kanaatti adda kuteen ture. Walduraalii guutuu adda kuteen jira jechuudha. Gammaayyuu itti deebi'uu hin dandeenye biizinesii kana dhamdhamee natti deebi'uu dadhabe. Itti fufuuf yaaluu garuu nan xumura jedhee yaada. Okay, itti fufuuf yaalii gochaa jirta jechuudha. Kanaafuu hawwiin moodeeliidha. Moodeelii. Tole nama sin beekne baruu fi akka carraa yoo namni sin beekne jiraate jenneeti jechuudha. Tole egaa gaaffiin keenya ittuma fufee jira. Waan guddaa asirraa baratu jedheen yaada kanarraati. Hojii kana hojjechuuf maaltu si kakaase? Kaapitaala akkamiidhaan eegalteen? Rakkoo akkamii si mudate hojii kana keessatti? Hojii kana kan eegalu kan na godhe yeroo barannu sana dhiibbaan hin jira ture. Sababuma afaan Oromoo haasoftuu fi waanuma ati gootu wanta Oromummaa calaqqisiisudha ta'ee jennaani dhiibbaan karaa hojiillee hojiiwwan achi keessatti kennaman illee hin jiru. Wantoota baay'eetu jira gaafa barattu gita waan sana gaafa inni ilaalu dhiibbaan jiru kuni hojiitti akka nuti hin baane nu godhe namoota afaan akka waliin barre nu godha wanta ta'eef wantoonni suni baay'ee natti dhaga'ama tureen akka namoota barattoota warra kaanitti gaafa fedhii keenya wal duukaa gaafa hin eegamne hojii wal duukaa gaafa hin kennamne sana gaafa taa'ee yaadu ijoolleen baratan nuti nama 5-6 taana turre. Sana booda ani manni barumsaa kun afaan Oromootiin jira jedhee nama gaggaafadhan ture. Manni barumsaa kuni Bishooftuurrallee jira, Adaamaarrallee jira. Babbanamee jira Finfinnee keessattis garuu manni barumsaa afaan Oromootiin leenjisu yookiin immoo abbaan qabeenyummaan isaallee kan Oromoo ta'ellee hin jiru akka kana gaafa dhaga'u. Ooma tokko iyyuu hin qabu barattuun ture garuu mana barumsaa kana nan banan jedhan ture. Hawwii jedhanii natti kolfu turan ijoollee waliin barannu. Jechuun yeroo baay'ee waa ulfeessinee ilaalla wanta ta'eef natti kolfu turanii sartifikeetii koo fudhadhee jennaan ani kallattiidhaan mana barumsaa banuudhaaf karoorsee deemaa ture jechuudha. Kana keessa namni si gargaaree jira kana banuu keedhaaf moo kiisii makee keessaa baastee kan jalqabdeedha hojii kana jalqabuufi jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf jalqaba irratti namni na gargaare tokko iyyuu hin turre. Birii guddaadhaanis hin eegalle ani. Birii 3,000 hin eegalle. Birii 3,000 hin banadhe gaafa hin eegalle sartifikeetii koo fudhadhee ka'ee hojii xixiqqoo gaafa sagantaan garaagaraa jiran eebbi kitaabaa illee jiranii akkasuma immoo fiilmii xixiqqoo immoo akkasuma YouTube irratti hojjennaa turre jechuudha. Sana booda qarshii xiqqoo hojii tokko gaafa deemnu 500 fudhannaa 1,000 fudhannaa garuu ofii kiyyaa mana kiraa kaffalachaa maalichaan jiraadha waan ta'eef akka tasaatee hojii akkas hojjedhee qarshiin 3,000 akkaawuntii koorra jira ture. Sana booda deemee mana akkamittiin banuu yaade humna hin qabu nan beeka mana kireessee hojjechuudhaaf garuu leenjisuudhaaf ergan fedhan qaba ta'ee mana barumsaa kana banuudhaaf jalqaba kana hoteela deemee gaafadhee yoo isaan galma naaf eeyyamanii torbanitti guyyaa 3 nan leenjisa sa'aatii 2 fi isaaniif immoo bakka akkasii gaafan jedhu hoteelli sun hin beeksifama wanta ta'eef isaaniif illee gaariidha beeksisa argatu jedheeni eegaluu yaade gaafan eegaluuf jedhee jalqaba irratti sulultaan qophaa'ee guyyaa tokko deemnee
achi ijoollee misultaa dorgomuuf jedhanii deemnee turre. Gaafa achitti fedhii ijoollee achirratti ilaallu ijoolleen baay'ee fedhii qabu moodeliingii irratti. Manni barumsaa kun immoo banamee hin jiru. Ji'uma tokko akkas faana injiniitu dorgommii kana dorgomu turan. Achirratti fedhiin namoota baay'ee magaariidha waan ta'eef achirratti yoon eegalee namoota argachuu ni danda'a. Gaafa hojii tokko eegaluuf jettu bakka illee jiranitti ilaaluu qabda. Gaafa deemee bakka akkas eeyyaman baafadhee jalqaba irratti heeyyama baafadhee kee gaafa deemee hoteela akka saasofsiisu bakki isaanii xiqqoodha. Xiqqoo ishee bakka bal'aa barbaada. Naaf hin ga'u ture. Isaan illee fedhii qabu turan garuu naaf hin ga'u. Kana booda namni akkas naan jedhe bakka guddaa barbaadda erga ta'ee ijoolleen ispoortii leenjisan jiru wanta ta'eef isaan faana maaliif walakkaa kaffaltee maafii guyyaa adda addaan leenjistan jennaan deemee gaafa mana ilaalu naaf ta'a. Sana booda isaan 4,000 kaffalu. 2,000 nan kaffalee fi 1,000 immoo teessumaan bitadhee 3,000 eegaleera jechuudha. Yaaduma keessa kee jiruuti gara biizinesiitti namni danda'a gochuu danda'a jedhamuudhaaniti kaatee tun qabaatiin goote jechuudha. Jalqaba irratti manni barumsaa kun afaan Oromootiin banamee hin jiru wanta ta'eef yoo manni kwaalitii barbaachisutti eegalu baadheeyyuu fudhataman godhata. Waan bakka barbaadu sanatti immoo qulqullina barbaadu sanatti immoo hojjedhee itti fidachaa deemuu nan danda'a jedhee waan yaadeef jechuudha. Kanaan gara biizinesii kanaatti galtee jechuudha. Akkasi. Tolee waan namatti toludha. Egaa ammas moodelii industirii kun akkuma sila jennee baay'ee babal'ataa miti uummata kana keessatti gana reefu akkuma biyyattiittis akka Oromoottis kan jalqabaa jiru. Namni moodelii akkamitti hubataa ilaalcha akkamii qabaani? Ati immoo kara kee nama hubachiisuudhaaf ilaalcha akkamii keessa dabartee namoota akka baraniidhaaf qormaata akkamii keessa dabartee hubachiisuudhaaf jechuudha. Ilaalcha namoonni moodeliingiidhaaf qabani ilaalcha badaadha. Waan biizinesii hin taane wayitti fakkaata, biizinesii gaarii hin taane, biizinesii badaa wayitti fakkaata. Waanuma namni of agarsiisee maallaqa fudhatu waanuma akkasiitu jira yaada namootaa keessaa jechuudha. Garuu immoo akkas miti of akka eeggattu si barsiisa jechuun waan xiqqootiin iyyuu ofii kee akkamitti bareechite akka deemtu ofii kee akkamittiin of eeggatte akka deemtu jireenya akkamii akka jiraattu akkasumallee hojii kan biraa akka hojjettuuf illee baay'ee sammuu kee aktiivii godha sammuu kee banaa namoonni garuu akka kanatti yaadanii ilaalchuma badaa kana jedhamuu hin danda'amne ilaalchuma badaa baay'eetu jira garuu akka sana otoo hin taane leenjii gabaabaadha. Leenjii gabaabaa kanammoo namni irratti hojjetee namni seeraan baratee namni irratti xiyyeeffatee irratti hojjetee bakka guddaa gahuu danda'a. Maaliif aga biyya bakkeetti dorgommii gurguddaa qaba. Hojiiwwan gurguddaa aga biyya bakkeetti hojjechiisa. Akkasumallee biyya keessatti illee amma baratamaa jira waanta ta'eef hojii garaagaraa hojii baay'eetu hojjetamuu danda'a. Malee ilaalcha badaa akka namni sanaaf qabaatu miti garuu jireenyuma keenyaaf nuti jireenyuma gaarii jiraachuudhaaf jireenyuma miidhagaa ta'e jireenya kee bareechattee jiraachuudhaaf illee barumsa kan barattee miindeffamtee jiraachuurra hojii kana hojii dhaabbataadhaan illee hojjettu miti guyyaadhaa guyyaatti hojii amma kana baay'ee si dhiibbaa sirratti geessisuuf hojii dadhabsiisaa miti ofii kee eeggattee kan hojjettudha wanta ta'eef moodeliingiin namni hundumtuu otoo baratee akkasumatti hojjechuudhumaaf iyyuu otoo hin taane jireenyuma kee jireenya dhuunfaa kee iyyuu ittiin geggeeffachuudhaaf iyyuu baay'ee jireenya kee jijjiira sammuu kee jijjiira wanta ta'eef namni lafa kanarra jiru hundi otoo baratee iyyuu moodeliingii ani hin fayyada jedhee yaada. Egaa daawwattoota keenya waliin dubbiin keenya addaan kunnee gara mana barumsaa moodeliingii isheetti dabarree barattoota achii baratan leenjii isheen kennitu waliin ilaallee kan walitti deebinu ta'a.
Ani maqaan koo Seenaa Waaqomaan jedhama. Geejjibni kooti mana barumsaa Hawwii Moodelingii Akaadaamii keessatti riisitariidha. Ani moodelingii mana barumsaa Hawwii Moodelingii keessatti baradhee erga xumureetii immoo asumaan haaluma tokkooti asumaan akkana futeera jechaadha. Amma asumaan hojjechaa jira. Hawwiin anaa fi jechuun nama baay'ee ishirraa waan baay'ee baradheedha. Ofitti amanamummaa ishirraa baradheera. Akkasumas immoo of danda'us ishirraa baradheera. Hawwiin anaaf nama cimtuudha. Ana otoo hin taanellee shamarran biraaf illee nama fakkeenyummaa gaarii taatudha. Akkasumas ishirra ciminnatii baradheera. Ofitti amanamummaas baradheera. Anaaf nama addaadha ishee jechaadha. Hawwii moodelingii mana barumsaa Hawwii moodelingii keessatti leenjii garaa garaatu kennama. Moodelingiin jira, tiyooriitiinis jira. Moodelingii jecha gama biraatiin immoo aaktiingiinis jira, dhiiroon ispoortiis jira. Warreen kana leenjii mana barumsaa Hawwii moodelingii kana keessatti warreen kanatu leenjiin kennama jechuudha. Dhaamsaanii qabu. Mana barumsaa kana keessatti marsaa tokkoffaa eebbisiisnee jira. Marsaa lammaffaas eebbisiisuuf jechaa jira. Akkasumallee marsaa sadaffaa galmeen eegalee jira. Barumsas jalqabanii jiru. Namni moodelingii ala ta'anii akka murteessan otoo hin taane keessa galanii arganii dargaggoonni shamarran baay'een dhufanii otoo ilaalanii ittiin jireenya isaanii sirreeffatanii jedheen yaada. Kanaaf marsaa sadaffaa qabannee jirra, jalqabnee jira. Marsaa sadaffaa dhufanii namoonni moodelingii barachuuf fedha qaban dhufuu danda'u jecha. Tole, maqaa kee? Maqaan koo Dr. Yoon Bashaanaan jedhama. Tole, mana barumsaa moodelingii Hawwiitii barattaanii leenjiin as keessatti kennamaa jiru maal fakkaata? Leenjiin as keessatti kennamaa jiru baay'ee gaariidha, namatti tola. Moodelingiin jireenya nama tokkoof baay'ee barbaachisaadha. Sababiin isaa namoonni maalitti yaadu? Nam tokko as dhufee akkuma wook godhee magaaluu duwwaatti yaadu. Garuu moodelingiin yookaan moodela ta'uun isaan olittidha. Hiikni isaa jechuudha. Sababiin isaa akkaataa nuti itti haasofnullee, akkaataa itti nuti uffannullee, akkaataa itti nuti deemnullee kan nu sirreessudha jechuudha. Moodelingiin kanaaf moodelingii barachuun yeroo gubuus miti. Aartii keessatti gahee taphachuu fi akkasumas aaktiingii irrattis aartii Oromoo guddisuu keessattis moodelingiin gahee guddaa qabaa jechuudha. Kanaaf namni hundinuu moodelingii too baratee jireenya mataasaa keessatti gahee guddaa qabaafin jedha. Galatoomna. Mana barumsaa Hawwii moodelingii kan adda isa godhu maalidha? Mana barumsaa Hawwii moodelingiin akkuma beekamu First Modeling Akaadaamii Afaan Oromootiinidha. Inni adda isa godha. Wanta kan keenya ta'e immoo afaan keenyaan barachuun adda isa godha jechuudha. Kanaaf afaan dhaloota keenyaan barachuun gaariidha tokkoffaa. Lammaffaa immoo aartii Afaan Oromoo guddisuu keessatti illee gahee guddaa qaba jedhee yaada. Kanaaf First Modeling Akaadaamii baay'ee Afaan Oromoo ta'uunsaa adda isa godhaan jedha. Maqaan koo Seenaan Getaachoo jedhama. Mana barumsaa Hawwii moodelingiitti erga dhuftee leenjii akkamii fudhachaa jirtu? Maal si fayyadee jira? Mana barumsaa kanatti leenjiin fudhannu leenjilee garaa garaadha. Karaa moodelliis jechuun bu'uura jedhee yaada. Moodelingii kanaan biyya keessas biyya alaas moodelii akka addunyaatti illee beekamtuu ta'uu ni barbaada. Hawwiin bu'uura hunduma keenyaaf kan taatudha. Nama jabduu nama cimtuu jechuun hunduma keenyaaf bu'uura taatee nu gorsitee illee akka nuuni itti cimnee hojjennu kan nu taasistudha. Manni barumsaa kun tokkoffaa irratti afaan Oromoodhaan afaan keenyaan ta'uunsaa nuuf waan addaadha jedhee yaada. Leenjiin isaa immoo akka gaariitti kan gatii laatamuufi kanaafuu kottaa baradhaan jedha. Kan hojiitu biraan jedhama. Koolgeet Keenaan moodelichaa. Jalqaba irratti ijoolleen kun yeroo mana moodelingii barachuu dhufanii maaltu isaan kakaaseeti? Carraa kana ilaalaachuuf baay'ee galatoomaa. Hawwii Moodel Akaadaamii akkasuma feesbuukii irratti daddarbaa argine achumaan gara kanaan ijoolleenis fedha isaa waan qabaniif fiduu yaale jechuudha. Yeroo kana badaan baratamne daa'imman moodelingii barachuu gama keessaniidhaan ijoolleen kun moodelingii yoo baratanii gahee guddaa taphatu jettanii yaaddu? Baay'ee gaariidha. Amma kanaan dura namni akka waan yeroo isaa gubee as dhufee ilaalchisee maa jedhee deebi'utti ilaala namni.
Ani garuu ergan fide baay'ee naamusi isaanii akkaataan barsiisa isaaniillee baay'ee namatti tola. Namooti baay'eenitu fidanii barsiisanii fedhii kooti. Baay'ee naamusa gaarii qaba jechuudha. Asii barachuun naamusallee hin baratu. Baay'ee naamusa gaarii jira. Akka namni bakkee irraa odeessee fageenyatti ilaalu sana miti. Baay'ee naamusi isaa barsiisota isaaniillee baay'ee waan gaarii jechaa jiru. Baay'ee namooti dhufaniillee bakka isaa kan hin beennellee dhufanii galmaa'aniitu baratanii natti tola. Baay'ee carraallee banuu fi hin danda'ama. Obboleettiin keenya moodela-wwiinis baay'ee hojii guddaarra jirti. Jabduu gobazii nama jabduudha. Jajjabeeffamuu qabdeedha yaada. Tole muuxannoo hawwii irraatiin nan baradhee as dhufee jettee yaaddu namni biraallee yoo akka dhufee baratutti wanta ofii koof leenjii akkasiin argadhe irraan baradhee jettee yaaddu yoo qabaatte. Yeroo kanatti namni dhaabbatee akkanatti shamarree cimtuuni moodeliingii keessatti amma kana jalqaba afaan keenyaan akka nuti barannuu fi sababa taateedha waan ta'eef kanaaf nan ishee dinqisiifadha. Sababiin isaa wanta kan keenya ta'e yeroo baay'ee nuti vaaliyuu ittiin kennu kanaaf vaaliyuu itti haa kenninu. Afaan keenya guddisuu keessatti illee gahee qaba. Aadaa keenya guddisuu keessatti illee gahee qaba. Kanaaf afaan keenyaan moodeliingii akaadaamiin jiraachuunsaa baay'ee namatti tolan jedha. Tole namoota barachuu barbaadanii bifa garaagaraadhaan mana ta'anitti yaadaaran akkasumallee fedhii qabanii dhufuu dadhabaniidhaa fi dhaamsa yoo qabaatte. Moodeliingiin yeroo gubuu miti. Moodeliingii barachuun moodela ta'uutiin hojiin hojjetaman illee baay'een jiru. Akka inkaamiitti illee hojiin ittiin hojjetaman inkaamii argataman ni jiru waan ta'eef moodeliingiin nu sirreessuu nu bareechuun alatti akkasumas karaa inkaamii nu ta'uu danda'a. Kanaaf hojiin itti hojjetamu jira. Kanaaf sa'aatii keessan sirreeffadhaatii kottaa baradhaan jedha. Sa'aatiin qabu jettanii moodeliingii barachuurraan nafiinaan jedha. Galatoomaa. Egaa daawwattoota keenya mana barumsaa hawwii moodeliingii marii kan gochaa ture marsaa tokkoffaansaa kana fakkaata ture. Kutaa lammaffaasaa immoo torbee qabannee kan walitti deebinu ta'a. Hanga torbeetti nagaa.